Akkam jirtu hordoftoota kee raadiyoo rootu bakka jirtanitti nageenyi koo isin haa ga'u. Ani nasoodha. Hordoftoota koo oduu gaddaa qaba. Akkuma beekamu Oromoo ajjeefamuun hidhamuun waan haaraa miti. Egaa guyyaa har'aa Oromiyaa magaalaa Naqamtee ganda duwwaa shanitti naannoo mana barumsaa qophaa'inaa keessatti waraanni mootummaa abbaa irree mana jireenyaa keessaa gadi baasuun qeerroowwan Keenya nama 5 haala suukanneessan viidiyoo argitanii ajjeese. Maqaan ijoollee kanaa Raagwee Haayiluu, Heenoo, Falanataa, Araarsoo fi Abbittii jedhamu. Omaanko biyya kam keessatti nama nagaa mana gadi baasanii ajjeesanii argitanii beektu laata? Garuu biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti lubbuun ilmaan Oromoo lubbuu hantuutaa erga taate jaarraa tokko lakkoofsisee jira. Haa ta'u garuu bara Oromoon aangoo of harkaa qaba jedhu keessatti namichi Minilikiin hafuura Minilikiin lafaa ol ka'ee Abiyyiin ilmaan Oromoo ajjeefamuun akkuma itti jira. Ajjeechaan Oromoo irratti dabalaa deemuun baay'ee nama gaddisiisa. Egaa maal godhu? Abbaan qawwee qabu yoomuu mo'ataadha waan jedhuuf Oromoon abbaan qawwee qabu mootummaan Abiyyiin ajjeechaa ilmaan Oromoo irratti geggeessaa jiru dhaabuu baatu taanaan ilmaan Oromoo guyyaa guyyaadhaan ajjeefaman baay'ee nama gaddisiisu. Egaa Oromoo koo, obboloowwan koo, obboleettiiwwan koo, harmeewwan koo, abbaan keenya ajjeesanii hordoftoota koo kabajamoo akkatti biyya san Itoophiyaa keessa jiraadha. Itoophiyaa bulcha jechuun waan danda'amu natti fakkaatu. Hordoftoota kabajamoo obboleewwan koo namoota ajjeefamaniif obboloota keenya ajjeefaniif Rabbiin jannata haa gammachiisu. Maatii isaaniitiif Rabbiin obsa haa kennuuf. Ani nasoodha. YouTube kee raadiyoo rootuuf subscribe, like, share gochuun sagalee Oromoo ta'a. Nagaatti.